Tolega, map of consciousness or vibration ilaalaa jirra. Ala kana yookaan qilleensa kana keessa sagalee baay'ee jira. Reediyoo keenya yoo banne, TV keenya yoo banne hammam dhugaa akka ta'e baruu dandeenya. TVnis reediyoonis mana keenya keessa hin jiru yoo ta'e garuu duwwaa nutti fakkaata ruumii nuyi keessa jiru yookaan kutaa nuyi keessa jiru duwwaa miti garuu waan baay'eetu ala kana jira jechuudha. Garuu wanticha dhaga'uudhaaf frequency sanarra ta'uutu nurra jira. Wanticha dhaga'uudhaaf frequency sanarra jiraachuutu nurra jira. Isa kana inni nuyi baraa irra ga'a iddoo kamii vibrate godhaa jirra. Iddoo nuyi vibrate goonuudha malee waan ala kanaa miti jechuudha wantichi. Waan ala kanaa miti. Badhaadhummaa barbaadaa jirta taanaan frequency sanarra taphachuudha. Hard workerii ta'urra. Sinigalee halkanii guyyaan hojjedhaanii dhiphina baay'ee keessa darbee gidiraa baay'ee keessa darbee qabeenyaa horachuutu narra jira jennee yaaduu mannaa frequency qabeenyaarra frequency badhaadhummaarra taphachuutu nurra jira jechuudha. Akkamittiin akkatti horii atiraaktii goonu baruutu nurra jira malee halkanii guyyaa hojjechuudhaan miti. Namni halkanii guyyaa hojjetee kana godhe hin jiru. Halkanii guyyaa hojjechuunis immoo baay'ee hin danda'amu. Halkanii guyyaa hojjetanis immoo badhaadhummaa amma namoonni ala kanaa qaban kana qabaachuun hin danda'amu. Namoonni harki afur warri qabeenyaanii addunyaa kanaa harki 96 bira jiru kuni hunduma isaanii dhaxxanii yoo laaltanii warra halkanii guyyaa hojjete miti. In hojjetu hin hojjetu sa'aatii 12 hojjetu maybe 7 days a week yoo hojjetu hojii isaanii yoo laaltan garuu horii argachuudhaafan kana godhaa jira isiniin jedhu miti. Sababii paashinii waan sana hojjechuu qabaniif hojjetu. Inni isaan hojjetan immoo ofumaa horii of godha. Waan isaan hojjetan duwwaatti yoo isaanii kaffaltanis hamma amma hojjetamiif isaan duwwaa argatu yoo ta'anis really wanti isaan hojjetan sun horii amma sana fiduu hin danda'u. Maaniree siistemii isaan zaraggaantu vibreeshinii isaaniitu frequency isaan irra taphataa jirantu law of attraction isaan irra jiran sanatu wantoota sana gara isaaniitti harkisa. Maal jedhu namooti utuu badhaadhonni addunyaa kanarra bileeneroonni addunyaa kanarra jiran horii isaan bira jiru hundumaa walqixxeetti namoota addunyaa kanarra jiru hundumaati hiraniiti in less than 5 years horiin kun naanna'ee dhaqee isaan biratti deebi'aa jedhu. Mootummaan Ameerikaa amma yeroo kiraayisiin tokko ka'u maal godhaa horii fuudheetu horii isa bira jiru fuudheetu tamsaasa nama biratti namootaa kennaa jechuudha. Yeroo inni namootaa kennu namoonni hojii argatu ikoonomiin deebi'ee ol ka'aa filoon horiidhaa intini isaa eeggateetu naanna'aa jechuudha. Waan isin dinquu horiin sun deebi'ee immoo maal hin ta'u harka namaa keessatti deebi'ee nafu hin sokkaa jechuudha deebi'ee. Kanaaf amma isaan kun akka geemii isaa taphatan beeku yeroo tokko yeroo horiin harka namaa keessaa ba'ee harki namaa duwwaatti hafu maal godhu horii harka namaa keessa galchu. Yeroo horiin dhaqee naannee harka nama hundumaa keessatti galchu maal godhu deebi'anii horii funaanu jechuudha. Horiin harka namaa keessa dhaqee gale suni inni hiyyeessa bira dhaqee naanna'ee deebi'ee warra sooressaatti deebi'ee achi deebi'a. Tapha sanatti amittiin akka taphatan beeku jechuudha isaan. Kanaafitu qabeenyaan addunyaa kana ammatu walqixxeetti namootaa hirameeti warri sooressoonni ammatu namootaa walqixxeetti hiraniiti deebi'ee isaan bira dhaqaa jedhanii kanaafitu haasa'u. Kanaaf amma gaanuyi iddoo kanarra dhaabanneetu jireenya isaa barbaannu sanaa jireenya isa itti uumamne sanaa jireenya isa namaaf malu sanaa jireenya isa nama gitu sanaa jiraachuutu nurra jira jechuudha. Inni kun immoo harka mootummaa keessa hin jiru, harka uumaa keessa hin jiru, harka nama kan biraa keessa hin jiru, harka kee keessa jira jechuudha inni kun. Harka kee keessa gammachuun sirka jira, nagaan sirka jira, boqonnaan sirka jira, badhaadhummaan sirka jira, fayyaan sirka jira, waan hundumaa situ baatee adeema. Wanti kana booddee ala kanaa kan samiirraa wanti gasii bu'u hin jiru, lafa keessaas wanti sii ba'u hin jiru, yuunivarsiitiinis wanti inni sii kennu hin jiru, hospitaallis wanti inni sii kennu hin jiru, 4 kiiloon yookaan White House kan Ameerikaas wanti inni sii fidu hin jiru, tokkummaan Awurooppaas wanti inni sii fidu hin jiru, tokkummaan United Nations wanti inni sii fidu hin jiru, biyyoonni guddatanis wanti isaan sii fiduu danda'an tokkoyyuu hin jiru. Iree eessara wanti hundumtuu si keessa jira, si bira jira. Asitu akkamittiin akka taphattuudha malee frequency kee ol kaasu
high level of your mind dhaan taphachuu sirra jira malee frequency isa olaanaadhaan situ taphachuu sirra jira malee isuma anteenaa sammuu keetii anteenaa subconscious mind keetii anteenaa jireenya keetii jijjiiruutu sirra jira malee wanta la kana jiru tokkoon saayyuu dhiibbaa kan isirratti hin qabaanne gochuu hin dandeessaadha inni nu baraa dhugaa walumaa galatti isa kana. Amma gaamee tokko tokkoon keessa sin deemsisuun barbaada keessa sin deemsisuun yaala. Mee isa gajjallaarraa kaanu or isa diimaa kaareejii gajjallaa jajjabinni amma frequency isaa 200 irra jira. Kanaaf yeroo hundumaa 200 ol taphachuutu nurra jira 200 ol keessa jiraachuutu nurra jira statein keenya yeroo hundumaa 200 ol ta'utu nurra jira yeroo conscious taane jirru conscious taane yeroo jirru 200 ol wanti nuyi conscious taane jirru subconscious geeddaramuun isaa hin oolu miiraanii amantiidhaanii deddeebi'amee yoo godhame subconscious keessa waan galuufi conscious taane conscious jechuun maa jechuudha quba qabaannee beennee hubannee diyaannee nuu galee yeroo jirru frequency keenya suni 200 ol ta'uusaa yeroo hundumaa make sure godhuun nurra jira ergixeenyaa ta'utu nurra jira yeroo hundumaa 200 ol ta'uusaa 200 gattaanaa nama 175 proud of or one hojjetaa jirruuf or waan baranneef or bifa qabnuuf or sanyii keenyaaf or firaan waan meeqaanitu proud ta'a namni waan meeqaanitu isa ta'a namni inni kuni baay'ee frequency isaa gadi bu'aadha negatiiviidha gara hin barbaannetti nu geessu dorgommee keessa dhaqanii nu galchu namaan of madaaluu namaan of qixxeessuu keessa dhaqanii nu galchu namaan of madaaluu namaan of qixxeessuu keessa dhaqaniitu nu galchu emotioniin keenya yeroo san amma proudii gaafa taanu statein nu irra jiraannu proudii yoo ta'e emotioniin keenya dhaqee maal ta'a nama tuffachuu ta'a isinii galee miirri keenya maal ta'a nama tuffachuu abalummoo gatii maalii qabdi abalummoo waa'ee maalii baafti anatu gaafa akkasii ishee gargaare anatu kanaan caala anatu caalaa barate manni koo kan isaa caala uffanni koo kan isinii galee namoota warra kaan undermine goone jechuudha kuni baay'ee gadheedha kun baay'ee gadheedha namoota tuffachuun nama kamiinuu nama kan ta'ee biyya lafaarra jiru nama taanaan sanyii isaatiin afaan isaatiin barachuu dhiisuu isaatiin horii hirka jiruun haala fayyaa isaatiin saalaa isaatiin waan barbaadan jedhaa waanuma kamiin iyyuu namni tuffatamuun irra hin jiru namni gati jabeessaa namni guddaadhaa kabajatu malaaf nama kamiif iyyuu wanta inni uffatan uffatu miti afaan inni haasa'u miti biyya inni keessa jiru miti hojiin hojjetu miti firummaadhaa fi halagummaadhaan miti nama kan ta'ee biyya lafaa irratti uumamee kamiyyuu kabajatu malaaf nama tuffachuun nurra hin jiru. Kanaaf frequency'n kun frequency negatiivii keessa galteetti jechuudha. Dangerasii keessa jirti jechuudha. Iddoo baay'ee hamaatti, iddoo sodaachisaatti, iddoo nama yaaddessuutti lixxeetta jechuudha. Ilaalchi kee badeera jechuudha. Korraaptii isa ta'edha. Eenyummaa keessa iigoo keeti gaa inni. Eenyummaa sirratti hin barbaachifnedha. Waan ati qabaachuun mallee waan sin gargaarre, waan sin fayyanne, waan bu'aa sin buufne, waan jireenya kee achi hin bunne, waan jireenya kee nyaatu, waan jireenya kee miidhu, waan jireenya kee balleessudha jechuudha. Emotioniin kee maal ta'a? Tuffi. Iddoon ati jirtu maa inni of tuulummaa. World view'n isaa immoo maa inni akkamittiin addunyaan kun immoo ilaalti yoo jettanii dimaandii goota yeroo hundumaa. Siigalee dorgommee keessa galteetta waan ta'eef kanan barbaadaa, sanan barbaadaa, sanan barbaadaa, sanan barbaadaa, sanan barbaadaa, sanan barbaadaa jettaa waan akkasittiin wallaansoon duukaa fiddu kun hundumtuu immoo maal ta'a? Si baqata. Siigalee si baqatu. Waan hin qabne lakkaa'utti kaa'ate hin qaboon gaafa jechuutti kaa'atu wantoota maaliif akkamittiin
maaliin of madaalteeti namaan of madaalteeti. Proudii keessartaa emotioniin kee tuffiidha. World view'n kee immoo dimaandiidhuma yeroo hundumaa demand yeroo galataan qabdu yeroo appreciationiin qabdu jireenyi kee tasgabbiin qabu yeroo hundumaa waa baqachuuf waa ari'uu keessa galte jechuudha. Yookaan hin baqataa jiraattaa yookaan immoo qabachuudhaaf duukaa fiigaa jiraattaa. Duukaa fiiddees qabachuun dandeessu baqattees jalaa ba'uun dandeessu frequency kee jijjiiruu duwwaadhaan waan sana ta'uu dandeessa jechuudha. Kanaafi gammachuun kee persentiidhaan yeroo ilaalamu 22% duwwaadha gammachuun kee. Gammachuu hin qabdu jechuudha. Gammachuun akkuma jirutti sirraa fagaata. Maaliif yeroo sii guutee of hin agartu. Yeroo nama tokko tuffattee nama tokko nan caalattu nama 10 nama si caalu agarta. Yeroo nama lama nama caaltu agartu nama 100 nama si caalutu jira. Jireenyi kee maal keessa jira? Jireenyi kee dorgommee keessa lixee jira. Tuffii keessa jira miirri kee yookaan na tuffatuttee yaadda yookaan immoo situ tuffataa jira. Si galee namoota si caalan bira lixee yeroo geessuuti na tuffatuttee waan yaadduu fi iddoo sana baqadhu siin jedha. Namoota warra immoo nan caalattee yaaddu bira immoo yeroo geessu isaantu si baqata maaliifi ofitti attracting goone jarreen kana ija tuffiitiin ilaalaa jirta sababa ta'eefi namoota akka kee duukaa namni jiraachuu waan hin barbaanneefi namooti sirraa fagaatu. Kanaaf yeroo sana maal ta'a? Gammachuun kee persentii 22 duwwaa ta'a. Gammachuun kee persentii 22 duwwaa ta'a. Yeroo sana moo maal taata? Hin aarta. Frequency'n kee 175 irraatu 150tti gadi bu'a jechuudha. Aariitu immoo sii dhufa. Aari. Ofitti naartaa, namatti naartaa, qilleensatti naartaa, hojiitti naartaa, team leaderii keetti, supervisorii keetti, managerii keetti naartaa, hojii hojjettutti naartaa, waan uffattutti naartaa, waan nyaattutti naartaa, haadha manaatti naartaa, abbaa manaatti naartaa, ijoolleetti naartaa, mootummaatti naartaa, biyyatti naartaa, dhalootatti naartaa, jireenyi kee hundumtuu aariidhaan guuta. Duri koo akkasin turreem jetta. Bara durii koo nutti maniiru waan akkasiin jiru amma koo akkas ta'e jireenyi kee yeroo hundumaa maaliin guutuu ta'a? Aariidhaan guutuu ta'a. Maalirraa gasetti bu'ee? Proudii irraatu gasetti bu'e. Tuffiirraa miira tuffiirraatu gasetti bu'e. Yeroo sana immoo maal ta'a? Miirri kee immoo yeroo ati aarii keessa galtu immoo miirri kee immoo akka jirutti miira jibbaa ta'a. Miirri kee miira jibbaatti yeroo geeddaramu nama jibbuu qofa, yeroo jibbuu qofa, haala jibbuu qofa, hojii jibbuu qofa, jireenya jibbuu qofatu hin taane ofii kee iyyuu hin jibbita. Ofii kee iyyuu hin jibbita. Jireenyi karaa hundumaa dhaqeetu maal see ta'a deema jechuudha. Bita sitti galaa deema. Frequency maanna'u gammachuun kee yeroo sana immoo 22 irraatu dhufee 12 tasii gadi bu'a. Isinii galee yeroo sana moo maal ta'u deebi'inni moo maal baay'isa? Desire kee baay'isa. Desire kee baay'isa. Yeroo sana gaafa desireen baay'atee dhumu miirri kee immoo maal godhaa oola? Guyyaa guutuu hamuummataa oola. Itti quufuun hin jiru sababa ta'eef amma yeroo namni hamuummatu buna nunnee jedhu isinii galee. Namni buna amala of godhe buna nan jaallanii garuu suusii isaan qabu. Namni bunatti hidhame buna suusii kan godhe suusii kamittuu akkasin hin taane hin kaareejii sin godha. Wanti kamuu suusii sinti ta'uun irra hin jiru. Enjoy godha. Suusii ofitti hin godhinaa garuu. Suusii ni by the way as keessaati yoon bon dhuguu baadhe mataana cabsattee naasi cabsaa yoon bon dhuguu baadhe guyyaa guutuu natti hin tolu naas itti hin tolu natti hin tolu guyyaa guutuu jettee guyyaa kee balleessita na dabbarattee of dabbarta malee dibbirtii wanti jedhamu hin jiru. Dibbirtii wanti jedhamu hin jiru garuu namoonni itti yaadanii ma dibbirtii godhu guyyaa isaanii. So amuummataa oola jechuudha miirri isaa amuummannaa duwwaa ta'a. Kanaafuu ilaalchi addunyaa kanaa wanti hundumtuu disappoint isa godha. Wanti hundumtuu disappoint isa godha. Yeroo kana dhaqeetu immoo gammachuun isaa maalitti gadi bu'aa? Persentii 10tti gadi bu'a jechuudha. Agartanii akkanitti gadi bu'aa deema. Isaan kun hundumtuu dhaqaniitu steetii maalii keessaan nu galchuu? Steetii sodaa keessa nu galchuu jechuudha. Baay'ee ulfaataa dhagaan. Steetii sodaa.
du'an sodaannaa, dhukkuban sodaannaa, kisaaraan sodaannaa, naman sodaannaa, mootummaan sodaannaa, dukkanan sodaannaa. Wanti nu sodaachisee nu dhiisu hin jiru. Wanti namni nutti haasa'u hundumtuu sodaadhuma ta'a. Yeroo opportunitiin dhufu, opportunitii sana caalaa maal isaatu nutti argama? Sodaa isaatu nutti argama. Sodaa isaatu nutti argama. Jireenyi keenya maaliin guutachuudha? Sodaadhaan guuta. Sodaan waan dhaga'ame, waan argame, akkasumatti callumannee kireetii goonee akkas ta'uu danda'a laatannee sodaachuu jalqabna jechuudha. Sodaani frequensiin isaa 100 irra jira. 100 irra jira. Baay'ee sammuu keenya low isa gadi bu'aa isaa irra jirra jechuudha. Consciousiin keenya baay'ee gadi bu'aa. Awarenessiin keenya baay'ee gadi bu'aa. Vibrationiin keenya baay'ee gadi bu'aa ta'a jechuudha. Yeroo frequency 100 irra yeroo nuyi taphannu sana, yeroo sana kallattii hundumaatiin sodaan dhufee jireenya keenya keessa gala. Sodaan gaafa dhufee galu immoo sodaan by the way faallaa amantiiti. Wanti isin amantan jireenya keessan irratti ta'a. Wanti isin sodaattanis jireenya keessan irratti ta'a. Wanti isin amantaniif wanti isin sodaattan utuu hin ta'in hin oolu jireenya keessan irratti. Isa booddee wantoonni isin sodaattan sun hundumti isaa jireenya keessan argataa deemu jechuudha. Jireenya keessan argataa deemu. Nama Iyyoob jedhamutu jira. Macaafa kitaaba qulqulluu keessa. Iyyoob kun nama ba'a biiftuutti nama badhaadhaadha. Nama immoo akkasuma nama Waaqayyoon sodaatudha. Kitaabi qulqulluun nama Waaqayyoon sodaachuutti nama baay'ee beekamaadha. Nama baay'ee extremely nama gaariidha. Namni kun ijoollee 10 qaba ture. Qabeenya baay'ee qaba. Ammoo ba'a biiftuutti sooressa jedhamutti jechuudha. Ba'a biiftuutti nama akka isaatii qabeenyaadhaan hin jiru. Mireejiin isaa gaa'elli isaa gaariidha. Hiriyoota gaggaarii qaba. Nama hundumtuu jaallatu, nama hundumtuu kabajuudha. Namni kun garuu yeroo hundumaa sodaa qaba. Sodaa maalii qaba? Ijoolleen koo kun dhumuu danda'u laata na jalaa jedhee sodaata. Qabeenyaan koo kun dhumuu danda'a laata jedhee sodaata. Gaa'elli koo kun miidhamuu danda'a laata? Divoorsiidhaan xumuramaa laata gaa'elli koo kun jedheetu sodaata. Fayyaan koo kun hin badaa laata jedheetu sodaata. Jireenyi isaa sodaa qaba. Qabeenya amma kana, ijoollee amma kana, fira amma kana, biyya keessatti nama jaallatamaa, nama tokkoffaa qabeenyaadhaan nama gargaaru ta'eetu jiru, nama fakkaataa qixxee hin qabne ta'eetu jiru. Jireenya isaa garuu isteetii kamiin keessaa? Isteetii sodaa keessaa. Achirraa vaayibireetii godha. Hoolonni baay'eedha, harroonni baay'eedha, gaalonni baay'eedha. Lakkoofsa harroota isaatii, lakkoofsa gaalota isaatii hundumaayyuu kitaabni qulqullaan lafa kaa'a. Isin egalee ijoolleen kun haadha manoota qabu, manni isaanii itti wal gaaniyyuu fooqiidha, apaartimentii guddaa qaba. Jireenya legjarii jedhame jiraata gaa yeroo sana keessatti. Jireenya legjarii, jireenya hin caalaa jedhametu jiraata namni kun. Haadhi manaa isaa kun ijoollee 10 namanni irraa da'eedha. Gaa'elli isaanii gaa'ela gaariidha jechuu dandeessu. Gaa'elli isaanii gaa'ela gaariidha. Hamma kana wajjin turaniiru jettanii yaaduu dandeessu. Garuu isa kanayyuu waa'ee gaa'elaayyuun sodaata. Ijoolleema fayyaa deeman, ijoolleema jajjaboo, ijoolleema cimoo kanatu waa'ee isaanii sodaatee tarii Waaqayyoon gaddisiisanii dheekkamsi Waaqayyootti bu'aa hidhee sodaateetu guyyaa guyyaatti aarsaa dhiyeessa. Yoo maal ta'e gaariidha ree? Si'a tokkicha fooqiin sun jigee ijoollee 10 ajjeese, hoolonni guyyaama tokko keessatti dhumanii, harroonni dhumanii, gaalonni dhumanii, hojjetoonni isaan dhumanii, tokko duwwaa tafe dipaartimentii irraa hojjetan. Dipaartimentii hojii isaa irraa yookaan dipaartimentii hormaata horii horsiisaa isarraa nama tokko duwwaa tafe isaaniyyuu oduu hamaa kan dhufanii itti himuudhaaf. Wanti tokko ittiin in 24 hours kolaapsii godhe. Kophaa isaatti hafe isaa haadha manaa duwwaa. Haati manaayyuu immoo isa booddeeyyuu immoo fayyaan isaa immoo deebi'ee akka jirutti gogaan isaa kun qunca'ee dhandhi isaa kun hundumtuu madaa hin tortore jechuudha. Tortoree na jaa'ee raammoo godhate dhandhi isaa keessa ba'e. Raammoo godhate. Isarratti haati manaa immoo no akkas taatee uumaa wajjin nagaa qabaachuun sirra jiru. Uumaa arrabsitte no hin arrabsodhe. So maaltu ta'e jechuudha amantii irratti haadha manaa wajjin walii galuu hidhanii yaada irratti gargar ba'anii
amantii irratti gargar baanaan namni walii wajjin deemuu hin danda'u. So isheen immoo isa maal gootee deemte? Isa dhiiftee adeemte. Hiriyoonni isaa warri naannoo isaa jira hundumtuu dhufaniitu erga taa'anii haala isaa ilaalanii wajjin boo'anii gadda isa jaalala qaban sana erga mul'isanii booddee hundumti isaanii Iyyoobitti murteessan namni qajeelaan akka kana ta'uu hin danda'u. Sababa cubbuu keetiif akkas ta'aartati. Maal balleessite maaluma yakkite jedhaniitu Iyyoobitti asii gad urgufatanii jechuudha. Agartanii? Waan isa booddee maal jedhee waanan sodaadhe keessaa wanti tokko illee naan hafne. Waanan sodaadhe keessaa wanti tokko illee naan hafne. Amma namichi kuni frequency badhaadhummaa irra jira, frequency milkaa'ummaa irra jira, frequency fayyaa irra jira, frequency nagaa irra jira, frequency gammachuu irra jira. Isa giriinii sana keessa taphataa utuu jiruutu all of a sudden dhufeetu isatti gadi bu'ee fear sodaa keessatti gadi bu'e. Sodaa keessatti gadi bu'e. Sodaan sun immoo wanti inni sodaate immoo maal ta'e hundumtuu hin hamnee fi jireenya isaa irratti wal ga'e. Sodaa keessa yeroo garuu miirri keenya maal ta'a? Anxiety. Dhukkuba mataatiif nu saaxila jechuudha. Dhiphina. Ganamaa galgala dhiphina. Boqonnaatu hin argatin dhiphachuu. Boqonnaatu hin argatin dhiphachuu. Dhiphina sammuudhaa fida jechuudha. Anxiety fida. Egaa yeroo sana immoo isa loluudhaa fi jireenyi keenya miserably keessa gala jechuudha. Inni kunis haphina gammachuun keenya gara persentii 10tti dhaqeetu nu jalaa gadi bu'a. Gammachuu persentii 10 namni jiraachuu hin danda'u firoota koo. Gammachuu persentii 10 namni jiraachuu hin danda'u. Inni immoo dhaqee gaddasa hamaa fi dagaa. Gaddasa gaddameen dhumne, gadda bara baraa. Gadda bara jiraan hundumaa, gadda yeroo hundumaa, ganama aadaa ribaa kana guyyaa jechaatu adeema. Wanti nu gammachiisu ni jechuudha. Yeroo sana frequency'n keenya dhibbarraa gara maalitti iyyuu gadi bu'aa? Gara 75tti. Gara 75tti. Yeroo sana abdii waan jedhame hundumaa kutannaga. Miirri keenya abdii waan jedhamu tokko iyyuu hin qabu. Kun jijjiiramuu danda'a. Kun fooyya'uu danda'a, fayyuu nan danda'a, horii argachuu nan danda'a, bara dheeraa jiraachuu nan danda'a, namni jaallachuu danda'a, namni abdii malee tamatti jiraata namni. Abdii malee namni jiraachuu hin danda'u. Abdii wanti jedhamu tokkittiin keessatti hin hafu. Gaafa jireenyi isaa gireevii keessa gaafa galu, gadda guddaa keessa gaafa dhaqee galu akka jiruttitu regreetii keessa gala dhaqee miirri isaa. Regreeti gaabbii. Waa'ee isa sanaan gaabbaa, waa'ee isa kanaan gaabbaa, waa'ee isa darbeen gaabbaa, waa'ee kaleessaan gaabbaa, relationshipii diigameef hin gaabbaa, waa'ee waan hundumaa sammuunsaa memorii isaa kuni achi as fidee halkanii guyyaa gaabbisiisaa oola. Halkanii guyyaa gaabbisiisaa oola. Frequency'n isaa dhaqee sagalitti gadi bu'a. Naannoo happiness isaa. Gammachuun isaa persentii 9tti duraa gadi bu'a. Yeroo sana maal ta'a? Yoo maal ta'e gaariidha. Dhimma dhabu. Bakka jireenyi isaa hin adoode jechuudha. Jireenyi isaa hin adoode. Jireenyi isaa hin adoode. Dhimma dhabu. Yeroo sana abdiin hin cita gaasan sila jedhe kana yeroo kanarratti abdiin kan jiru. Abdiin hin citaa zeeroodha abdiin. Isinii galee boran nama ta'a, boran fooyyaa, boran jijjiiramaa, nama biraa jijjiiruu hin danda'a. Wanti abdiin hin jiru. Maatii isaa irratti abdiin qabu, ofirratti abdiin qabu, nama irratti abdiin qabu, mootummaa irratti abdiin qabu, biyya irratti abdiin qabu, dhaloota irratti abdiin qabu, dhaloota dhufu irratti abdiin qabu. Abdii waan jedhamu jireenya isaa keessa hin jiru. Abdii waan jedhamu jireenya isaa keessa hin jiru. Yeroo sana frequency maannoo gammachuun isaa persentii 5 duwwaa ta'a jechuudha. Kan itti dhumaa yeroo gartanii frequency'n irra taphataa jiru 50 gammachuun isaa meeqa taati? Persentii 5 duwwaadha. Inni dhimma waan tokko waa'ee waan tokko dhimma dhaba jireenyi isaa adoodaadha jechuudha. Du'a, cabbaa,
barsiiftanis, dubbattanis, kennitaniifis, gootaniifis abidda kamitti keessanuu namicha sochoosuu hin dandeessan kana booddee zeeroo ta'e bakka. Isin galee zeeroo ta'e. Waaw! Isa booddee giiltii ceephoo waa'ee waan hundumaaf ceephoo. Sakanaaf immoo namoota hammeessa ga'a. Abaluuta akka godhee, abaluuta akka godhee, abaluuta akka godhee, abaluuta akka godhee, abaluuta akka godhee. Frequency himaam kun waan ala sanaa ta'u miti. Amma waan ala kanaa ta'utu waan nu maraachaa nutti fakkaata. Waan ala kanaa ta'utu waan nu dubbachiisaa nutti fakkaata. Sanamni nuun jedhatu, sanamni nu godhetu, sanamni nu miidhetu akkas nu godhaa nutti fakkaata. No, frequency atirra taphataa jirtudha. Frequency atirra taphataa jirtutu akka sana si godhe malee waan ala kanaa ta'aa jiru miti. Yoo hidhamtes frequency gaararra taphataa jirta taanaan mana hidhaa keessa teesseetu namichi isa waa'ee ta'usii keessa jiru waa inni yaaduu hin dandeenye yaadda. Namichi isa waa'ee ta'usii keessa jiru waa inni atiraaktii godhuu hin dandeenye atiraaktii godhuu dandeessa. Mana hidhaa keessa teessee iddoo ati jirtu miti, waan ati qabdu miti, garuu frequency waan ati vaayibireetii godhaa jirtudha. Enerjii attamii harkisuu dandeessa gara ofii keetti isa jedhu kanaadha. Yeroo sana world view'n kee akka jirutti ivilii mataa, seexanuma taata jechuudha. Seexana waa'ee hammi jal'inaa, hammi hammeenyaa, hammi dubbii, hammi jibbaa, hammi maanni tonkolii. Se keessa yeroo sana frequency gammachuun kee tokkittiidha bakka. Persentii tokko qofa. Gammachuu waan jedhamu hundumtu duguugamee hubee jechuudha. Zeeroo mannaa tokko sii kennine malee. Hin bahe gammachuun duguugamee jireenya kee keessaa. Gammachuu qabaachuu hin dandeessu. Inni dhumaa shame qaanii. Waan hundumaatti qaanofta. Adeemsa karaa kee galagaltee yeroo laaltu wanta ilaaltee itti gammaddu hin jiru. Wanta ilaalte wanti hundumtuu waan itti yeellaatu. Jireenyi kee hundumtuu yeelloo qaanii. Akkuma nama qullaa deemaa jiru taata. Tuma uffatteertu. Akkuma nama qullaa deemaa jiru waan hundumaatti qaanofta. Biyyattiin qaanoftaa, sanyii keettiin qaanoftaa, ofii keettiin qaanoftaa, abbaa keetti haadha keettiin qaanoftaa, haadha manaatti ijoolleettiin qaanoftaa, obboleessa obboleettiittiin qaanoftaa, hojii keettiin qaanoftaa, jireenya jiraattuuttiin qaanoftaa, waan hundumaatti qaanaa adeemta. Miirri keessi bakka salphina duwwaadha. Ulfina waan jedhamu hundumtuu sirraa fagaateetu salphina. Jireenyi kee mizireebilii mataa addunyaa keessatti yeroo filaaltu. Persentii tokko taphataa jirta jechuudha iddoo kanattis. Kanaafi isa kana jijjiiruu hin dandeessu. Amma gaa warra 200 gadii sana keessatti creativity ta'uu hin dandeessu, gammaduu hin dandeessu, eenyummaatti irratti argachuu hin dandeessu. Jireenyi kee jireenya yaaddoo, jireenya rakkoo, jireenya abdii kutannaati jechuudha. Kanaaf isa kana jijjiiruu irratti hojjechuun nurra. Viidiyoo isa kana immoo asumatti dhaabee isatti aanutti isin dabarsa.